Yemmuu callisuus dubbatus nama sodaachisu jira. Akkana muka gabaasa murteessanii gabaasni kun gabaasa murteessa hundi keessan akka sirriitti dhageessan. Barbaadaragoon qabuuni afaan barbaadanii dubbadaragoon qabuuni jirtu miseensa kaafaa nasee duubatti na hambise walumaa galatti afaan oromootiin bareedanatti fakkaata Prof waltajjiini jalqaba barsiisaa kiyya Profeesar Mararaa Guddinaa obboleessi kiyya Baqqalaa Garbaa jaala kiyya Mulaatuu ka mana maree waliin teennee maraattuu lama fakkaannu anaaf inni maraattuu lama fakkaannu abboo nageenyuma wayya hoggaa jennu namni nutti qoosa. Gara kanaan immoo Hamzaatu jira mataa dhiiraati hin beektumi mataa dhiiraa fuula kiyya immoo callisuus dubbatus nama sodaachisu jira. Akkana muka callisuus dubbi dubbatus dubbi hundi keessan baga naaf jiraattan baga as geenye haga qofatu numa qofallaa Hamzati garuu dubbii immoo dhama dhorkullee hin qabnu waltajjii bal'aadha. Dhaamsa uummata Affaar afaan Oromootiin dabarsuufi wayii sun quqquqa ummanni keenya yeroo ammaa kana wanti inni keessa jiru waan jabaadha. Ani amma waltajjii kanarra dhaabbadhee yoo dubbachaa jiru ummanni kiyya dhiigaa jira, du'aa jira, buqqifamaa jira. Gamaa gamanaan akka hin taane ta'aatiin jira jechuudha. Kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Qabsoo keessatti waan jiru waan ta'eef immoo abdii kutachuunis hin barbaachisu. Kanaaf kana caalaa ummatoonni addunyaa kanarra jiran waan darbaniif dabarree boru iftuu mul'attuu gabbattuu waliin ijaarrachuudhaaf gargaarsi ummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa akka nu barbaachisu isinii himuu barbaada. Yeroo baay'ee jechaan juun qaba wal taanee waliin taanee waliif ta'uu dandeenya malee haaluma yeroo laalachaa harka waliif dha'uun laga nun ceesisu. Yeroo gabaabduu kana keessatti argine wanti nuti hin taane hin jirru laafnee buluu laallee yaallee hin taane jabaannee buluus yaallee caquuf deemna arguuf jirtanii. Kanaaf korri arraabuun keessattuu miseensonni keessan ol aanan mana hidhaa turan bahanii har'a fuula keessan dura ta'anii qaama guutuu fakkaattanii waan as geessaniif gammachuun keessan gammachuu keenya baga gammattanii isinii jechuu barbaada. Jijjiirama kana Profeesar dubbatanii turanii gaafa jalqaba lolli kun jalqabu November 24 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha November 4tti anaa fi Girmaa Baqqaleen waa tokko baafnee turre barreeffama tokko lolli kun ta'uun qabu abboo lolli kun ibidda biraa keessa nu naqaa jennee dubbannee turre
halkan keessaa sa'aatii 9 ibsa nutti baasan. Halkan keessaa sa'aatii 9 hin rafne isaan. Nagaa jechuun nama nyaata. Biyya kana keessatti isiniifan hima. Nagaa jechuun nama nyaata. Karaa qabsoo nageenyaa jechuun nama nyaatti. Waggaa keessattuu lamaan kana fakkaannee bulullee yaalle dhugaa isinitti himuu wayya. Dhugumoon nama baasaa beek. Fakkaannee bulullee yaalle sunis hin taane. Hin taane. Sodaataan jammuuni du'uu isaatiin dura kuma du'aa jira. Amma 999 duune takkittii takka du'aa fe fuula achi qajeelchinee birraa dhoofna kana booda sodaa dhiifne. Akkuma dhugaatti uummanni kun garuu uummata almost miliyoona tokko ta'utu buqqa'ee haati tana buutee ilmoon tana buutee nyaanni hin jiru. Sagaleen qaban, miidiyaan qaban uummanni keenya. Oromoon waggaa dubbatu Tigraay jaa malee Affaar hin jiru. Waan keessa jiru hin beeku. Dhugaa moo nan sobi? Kanaaf uummanni kun sagalee barbaada. Uummanni kun dhugaa barbaada. Uummanni kun gargaarsa barbaada. Gargaarsa qabatamaa. Oduu qofaa miti. Oduun hedduun, dubbiin hedduun Oromoof maangoone. Oromoon akkuma uummanni hedduun oduun guddatti beeku. Akkanami. Kanaaf gargaarsa siyaasaatis, ka qabeenyaatis, ka yaadaatis waliin taanee biyya kana gara wayyaatti jijjiiruu, gara wayyaatti ceesisuu amma obboleeyyan keenya ka miila dhaban, ka harka dhaban, ka lubbuu dhabantu jira caalaa. Ka gara keenyaa hin dubbatamtu. Hin beekamtu ka eenyutu hima. Eenyutu miidiyaa dura dhaabee dubbisa. Hin jirtu. Hin duunu jechuu miti garuu kun. Du'aa jirra jechuudha. Kanaaf sirna kana gargaaruuf yaallee ammas akkuma Prof Jaansanitti ammallee hoo karaa sirriitti qajeelee bu'e gargaaruudhaaf kutannoon keenya lafa jirti. Hin gargaarraa, hin qajeelchinaa, biyya tana hin ceesifnaa, biltsiginnaa Jaansanis bakkaan hin geenye. Hoo jiraatti. Hoo jiraatti. Hoo hin jirre gaa waan hin jirretti kopheen fixannu. Kabiraa waan jiru barbaadnaa jechuudha. Kanaaf yeroo isatti qabeessummaanis bal'oodha. Obboleessi kiyyas na cinaa nama dheeraadhaa na sodaachisa. Narrallee hangafa warra taltalleeti warra fantaalleeti. Kanaaf hundi keessanuu guddaa naa galatoomaa baga naa jiraattanii isin jaalannaa isin kabajnaa horaa bulaa deebana. Hamile. Warra gammoojjii waliin jenna warra kanaaf hamile kennaaf warra fantaalle. Galatooma Musa hamile dan nusimadda. Hamile dan. እንግዲህ የምርጫ ቦርድ አንድ ጉባኤ ለማካሄድ የሚያስፈልገው የሰው መጠን 500 እና ከዛ በላይ ነው የሚለው ዛሬ በዚህ ጉባኤያችን ላይ የተመዘገቡ 623 የፓርቲያችን አባላቶች ተሳትፈዋል። የተመዘገቡ ብቻ ቦርዲንግ ፊላኖ ሴሪ ኮረሰ በገገፈቹዳፍ ነመን በሸሪፍ ሰሪ ኦል አኩመ ጀዱት ጉያርዳቲ ነሞኒ ሄርማቶኒ ሚሴንሶኒ ካፋው ዲበጀሃፍ ዲግደሚ ሰዲ ጉቱማ ኦሮሚያራ አርሳ ሄቱ ኬሰ ቀጣሙረኒ ከራረቲ ደንቀኒ ዋን ባዬ ኬሰ ደርበኒ አርዳስ ጋኒ ጅሩ ከነታን ሱዳን ፓርቲን ኦዳ ጀደሙ ቤይተን ፓርቲ ኦዳ ኦሮሚያ ኬሰት ሶቻ ቱሬ ፓርቲን ኩን የሮ አማ ከነቲ lakkaan qofa kiyyan deemu isi warri gameeyyii paartiin kaafa'oo jira jechuudhaan kaartii kaafa'ootti guutumatti kan dabalaman itti gaafatamaan paartii odaa obbo Sultaan Qaasim Gannaa ergaa qabu. Nusimadhaa gargar hin deemu fagoo addaan hin deddeemnu waliin hojjenne jechuudhaan gara paartii kaafa'ootti guutumatti seenaniiru. Kaafa'oo yeroo ammaa kanatti hundee irraa paartii Oromoo fakkaatu ni ijaaranna jechuudhaan
haaromsa ajaa'iba gaggeessaa jira. Koori saba kunis haaromsa ajaa'iba finna jennee abdii guddaa qabna. Paartiin kaafoo paartii saba kana madaala akka ta'uudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Obbo Sultaan Qaasim ganna bakka kan dhuftan erga keessa nu gabaabsan. Ayee galatooma guyyaan har'aa guyyaa addaati. Akka kaafaa'ootitti illee akka odaatitti illee akka oromootitti illee uummanni keenya qabsoo yeroo dheeraa gaggeessaatiin ture. Qabsoon kun dhalootarraa dhalootatti walirraa fuudhamaatiin as ga'e. Paartiin odaatis dhaloonni haaraa qabsoo oromoo keessatti hundee godhachuu qaba. Qabsoon oromoo dhaloota haaraatiin utubamuu qaba jedheetiin waan amaneef kaayyoo abboota keenyaa qabateetiin ijaaramee waggoota 3 socho'aatiin ture. Adeemsa qabsoo keenyaa keessatti waa bahii hedduu dabarsine. Kaangafoota keenyaa gahuu baatus hedduu dabarsine. Kana keessatti gaa wanti barri guddaan uummanni keenya jaarmaaleen siyaasaa isaa yoo waliin hojjetan bu'aa guddaa akka argatu dhaamsa gara hedduun nu dabarsaatiin ture. Nutis warri kaafaa'ootis jaarmaalee siyaasaa Oromoo hunda waliin walta'iidhaan hojjechaatiin turre. Kaafaa'oonis adeemsa jijjiiramaa bu'uuraa keessa waan jiruu fi dhaloonni haaraa kennalleen adeemsa jijjiirama kaafaa'oo kana keessatti illee makamee dhiiga haaraa itti dabalee qabsoo uummata Oromoo uf duratti furgaasuudhaaf kaayyoo uummanni Oromoo ganamaan baheetiin gaafachaatiin ture galmaan gahuudhaaf walitti makamnee waltaaneetiin deemuun barbaachisaadha jenneetiin waan amanneef guyyaa har'aa ifatti paartiin odaa miseensotaa fi hooggansi paartii odaadhaa qabsoo Oromoo utubuudhaaf jaarmaa kaafaa'ootti makamuu keenya ni ibsina. Akka odaatti nuti jaarmaa mataa isaa galma qabsooti jenneetiin naman. Galmi qabsoodhaa kaayyoo bu'uurfameetiin uummanni keenya gaafachaatiin jiru waan ta'eef jaarmaa walitti makannee humna walitti makannee deemuun gaafii uummataatis fedhii uummataa kennaa waan ta'eef nutilleen asitti makamuu kennan nu simadhaa galatoomaa jenna. Egaa ergaas dhufneetiin hin jenne egaa haga dandeenneen kaayyoo odaan itti bu'uurfame kallattii kaafaa'ootiin wal simsiifneetiin deemuudhaaf karoora bu'uuraa godhanneetiin hin jirra. Miseensonni keenyalleen hooggansi odalleen hooggansi kaafaa'ootiif miseensi kaafaa'olleen ifaan ifatti akka nu simattan isin gaafannaa galatoomaa jenna. Ulfaan Obbo Qaasim galatoom Obbo Sultaan Qaasim ganna hamileedhan nu simadaa. Egaa kanatti aansuudhaan sagantaan kenna malee akkuma itti fufee jira. Gabaasa hojii raawwachiistuu dhiyeessuttu itti aanaa namni gabaasa kana nu dhiyeessu jaala kenna abbaa kenna mana hidhaa keessatti nu wajjin turan keessattuu anaaf jawwee faamilee guddaa ta'an obbo Baqqalaa Garbaa waamuudhaaf deema haamileen kennitanuu biree abbaa kenna mana hidhaa keessatti argitee jireenyi isaa mana hidhaa ta'e ganamaaf galgalatti argitee mana hidhaatti deebi'aa ture. Obbo Baqqalaa Garbaa ittaanaa tursaa itti gaafatamaa kaafaa'ooti gabaasa nu dhiyeessanii gabaasni kun gabaasa murteessaa hundi keessan akka sirriitti dhageessan isan affeeraa የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት ነው የምናቀርበው። አቶ በቀለ ገርባ ናቸው የሚያቀርቡልን። እንግዲህ ይኸው ጋብዣቸዋለሁ። ገለቶማ ayyataan isin jedha gabaasni ani dhiyeessuutti koo dheeraa waan ta'eef obsaan akka na dhaggeeffatan isin gaafadha.